amantii ofii jabeeffachuudhaan kan beekamtu masiin akkamitti muslimataati? Allah ilaaha illallah. Kanaan dura garuu amantii ofii jabeeffachuurra kan darbe amantii si akkasiin itti jaallattu yeroo ibsitu. Nooki morma keerraa hin kutan. Morma kiyya cita malee morma keerraa hin citu. Osoo addunyaa kana hunda naa kennanii jiru. Morma kiyya cita malee morma koorraa hin kutu jedhaa turte. Garuu moo amma maaliif kutuudhaaf dirqamte? Asiin gurbaa musliimaa tokkotu viidiyoo qullaa jalaa qabee jennaan musliima taate kanaaf gammachuu hin qabduu jedhaa jirti. Viidiyoo qullaa jalaa qabamee naannii gara musliimaa dhufte malee jaallattee miti kan jedhanii haasaa jiran baay'eetu jiru. የዛሬ 8 ወር ታክሲ ውስጥ የምን ቪዲዮ እንደተያዘብሽ በደንብ ነው የምናውቀው። የያዘብሽ ማን ነው? ይሄው አሁን አብሮሽ ያለው ልጅ ነው የያዘባት። ገሩ ሙጀረው ተከናፍ ወልቲ ቀብዴ ገሩ ዴቢስቴ ጅርት ሻዳ ቀበቹudhaaf baay'ee ofamansiisee kaleessa sagantaa abdii raggaa sarratti kan wassane tolee deeme jechuudha. Nama jibbantu nama dhaala jedhe Oromoon ko. Nama jibbantu nama dhaala jedhe Oromoon. Oruta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu jarra amantii biraa, jarra amantii muslimaa, jarri amantii hinduizimii, jarra amantii fiqriizimii, jarra amantii Oruta sagantaa keenya har'aatiin sagantaa baay'ee qawxii sarala keessattuu immoo jarri laayikii godhaan jiraanne hamma yoona chaanaalii kana keessas dabalamtanii kan laayikii godhaan jiraanne jirtu bakka dhokattanii galtanii dhokattanii ba'aa jirtu. Waa'ee keessanii dadhabeeraan dhugaa rabbi laayikii goona nam tokko yoo akka nafne laayikii 999 gochuu qabdu har'a. Mucaan keenya tokko immoo biyya alaatti rakkataa jirti dhugaa rabbicha mucattii keenya kanaaf qaqqabuu qabna. አይነት ጉድ ነው ወገኖቼ በእንጀራ አምሮት እኮ ልሞት ነው እዚህ ደግሞ 6 የተለያዩ ሱቆች ደውዬ እንጀራ የለም አሉኝ በመጨረሻም አንድ ከዚህ 40 ደቂቃ የሆነ ቦታ እንጀራ አገኘሁኝ ከኢትዮጵያ ቀጥታ የመጣ እንጀራ ነው ብሎኛል ግን እስቲ እናያለን 40 ደቂቃ ሙሉ ነልቼ እንጀራው ፓንኬክ ሆነ በቃ ጦርነት ነው ምነሳው ደርሻለሁ ይሄማ እንጀራ ነው ያው ኢምፖርት ነው ግን ከምንም ይሻላል ምናምን ዛሬ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ አዋዘ ጥብስ ሰራው ወይ ጉድ በጣም ቆንጆ ነበር ሽሮ ግን በቃ ነገ ሌላ ቀን ነው እንብላ Mucaan keenya kun biyya ormaa keessatti baay'ee rakkataa jirti dhugaa rabbi biyya ormaa akka kana bakka baay'ee jabaata biddeena dhabdee biddeena barbaadaa jirti mucaan keenya kana gara biyya isiitti deebisuu qabna Oruta biyya keenyatti nuuf deebitu mucaan keenya. Jarri faranjis jedhanii buudii nutti qabaa jiru miti alaala. Oruta ergi viidiyoo kana arge booda amma singilinnatiin na dabbaraa jira dhugaa rabbicha amma qubna garii waliin haasofna viidiyoo kana yeroo dhaaltan isinis singilinnatiin isin dabbara beebee taphaa akka kanaadha. Okay. አዲስ አበባ ሐረር ቢሾፍቱ ድሬዳዋ ሞጆ ደሴ አዳማ ኮምቦልቻ ጂማ ወልዲያ ኢሉ አባቦር ደብረ ማርቆስ ዲላ ሮቤ ባህር ዳር አሰላ ደንበል ነቀምት ወላይታ ነጆ አጣሽ ሉዛረሽ ቆስጣ ድንች ሰላጣ ሽንኩርት ቲማቲም ባሮ ጥቁር ጎመን ድንች አበባ ጎመን ብሮኮሊ ቃሪያ ኪያር ቆስጣ ዝኩኒ Isinis qanii tokko wajjin taphachuun keessanii nafu qanii tokko isinis akka namaa ta'uun keessanii bakka xankar jedha aizzoochu imboyin bakka ati bu'uun qabdu yeroo of jabeessuu qabda. Amaloota dhiiraa jettee immoo mucaan tokko immoo ibsaa jirti amaloota dhiiraa mee haadhaan. Mudii dhiiraa kanarraa maaltu na dabbare ni beeksani hogga jaalala filannoo keessatti jaalalamu maallaqaa caalaa jettee jaalala caalaa sinjaa wallaahi jee isinirra barree jirra hogga ammoo
Dullattiin takka maallaqa qabdu keessaan dhuftee sin jaaladha jetteen takka ta biyya faranjii jirtu keessaan dhuftee sin jaaladha jetteen haadha ilmoo isaadhaa tarakkina keessa fuudhe san gartee san dhiisee itti heerumaan sin jaa itti heerumaatillee jirtan walirra barree jirra isinirra naqaanee jirra kana okkee fayyuma shamarran maallaqa jaalatti jettan malee isinii warri maallaqa jaalatu shamarran yoo maallaqaan kafeeti jaalatte abbaa ilmoo ishiidhaa osoo ni kaarraa qabdu dhiiste hin deemtuu jechuudha isinummaa itti roorrisa malee kuma qaballeessidha isin ammoo yoo ta maallaqa qabdu agartan haadha ilmoo teessanii san hiitaniiti isa maallaqa qabdu sun dullatti isaan fuutanii jechuudha filannoon keessan san maqaballeessin akkanaalleen haadhaabbatu isinirra naqaanee jira dhalarra dhiiraattu maallaqa fadhaa. Arana malikki keenya nama nutti himutu danataa jira. Jaalalli maallaqa qabu baay'ee namatti tola. Jaalala maallaqa qabu argachuun baay'ee dassi jedha. Garuu yoo maallaqni dhibames jaalalli gahaadhaaf dhugaa rabbicha. Jaalalli jiraannaan bakka sangaan tokko nama lamaaf gahaadha bakka jaalala jiraatu malee sangaan tokko nama lamaaf baay'ee gahaadha. Misaa irratti yookiin qursii irratti sangaan tokko nama lamaaf hin gaha bakka waan naan jaalala. Waliigalee miti jaalalli jiraannaan bakka wanta adiinuu keessanii darbamas jaalalli jiraannaan makiinaan lama sadii sin gaha bakka jaalalli jiraannaan manni sadii afuris sin gaha waan naan jaalala bakka jaalala qabaachuu qabdu. Na jarri kuni waan haasa'u warra hin beeknedha. Jaalala qabaannaan birrii miiliyoona 20-31 sin gaha waan naan jaalala. Yeroo kana keessatti immoo ijoolleen dhiiraa dubartoonni keenya nu walii galuu danda'an jiru. Dubartoota keenya walii galuu danda'an jiru. Jarri dhiira maallaqa hin qabne malee jedhaa jiru jedhanii ChatGPT janajjanuu jalqabanii jiru. Keenya dadhabnee kompiitara janajjanne. Si. Eeyyee waanuma ta'e. Akkamitti si gargaaruu danda'a? Gargaarsa mubaarak musammaa jira. Innan jedhe jaalalan barbaada nama na jaallatu na bee na jaallachuu dandeessa? Jaalatoomii egaa yeroon si gargaaruuf jiru wanta barbaaddu yookaan gaafii qabdu naaf ibsi nan deeggara. Akkamitti jaarsa qabda moo hin qabu? Eeyyee sirriitti yeroo kamiyyuu gaafii kennaaf dhiyeessi ani deeggarsa siif kennuuf qophiidha. Yene qoonjoo inaaf jiraadha ishee lubbuu innan jedhe rasiidhaan immoo sii dawwalaadha innan jedhe. Nagaan siif haa ta'u yeroo kamiyyuu yoo barbaadde akkamitti si gargaaruu akka danda'u nan beeksisa. Halkan gisee irra fuudhe sa'aatii 8:15 irratti sii dawwaluu nan danda'a halkan siin haasa'u. Eeyyee sirriitti yeroo kamiyyuu waan barbaadde akkasumas wanti. Kanuma kanan barbaadu umuriin keenyaaf dheeratu wal janajjanna lamu. Eeyyee sirriitti waan barbaadde yookaan gaafii qabdu yoo qabatte naaf ibsi. Ati ijoollee eessaati? Ijoollee Jimmaatii? Eeyyee gaariidha. Yeroo kamiyyuu. Maashaallah. Kanas rakkoon qabu baga jallee Jimmaa keessaa limmuudha? Eeyyee waan gaariidha akkamitti. Ijoollee biyya kootiiti. Bakka asiin dawwala ishii booda lubbuu sin jaalala naan jedhe. Kalaas bakka ijoollee biyya kootiiti jedhee janajjanaa isaatti hin fufuseetu. Yeroo kana keessatti immoo ijoolleen kan isin ChatGPT janajjanuu jalqabdee fi sheekaa gobbaatu ijoollee jalaa fixaa jira jedhan. Sheekaan gobbaa durba danuu bakka sheekaa gobbaati kan rakkisaa ta'aa jiru yeroo ammaa keessatti. Naalaanaa Jimmaa seeraan namaan lallisi. Oromoo isinii waa mul'ifadhu malee fuudhu. Tana fuudhaa isiniin jedhaadha. Laman danda'u. Diyaafuruu ibicha na keessa laman danda'u jedhi takka keessaa naa filadha. Lachuu. Horuutaa bakka ijoolleen jaallattee miti kan isin ChatGPT janajjanaa jirtuu fi bakka sheekaa gobbaatu jabaate sheekaan gobbaa si shanjaa bitti qabee kamiin qeebisaa filadhu jedhaa jira yeroo kana keessatti ijoolleen gara siin deebituu dhabde ChatGPT wajjin walii galuu jalqabde ChatGPT wajjin waliin haasa'uu jalqabde malee jaallattee miti yeroo kana keessatti immoo hayaatis immoo iyyitee kurrifataa jirti. Balaa fi baala qabee kun jalaa godhadhanii tiisin
Noi baalen keessa ka'ee gadha akkuma koronaa ziyyuma je'ee marsasamoona kana sheeka roobee soorii sheeka gobbaa jedhaniin inda miidiyaan aqoxaaxaraa je'aa barkaleessuma madarasummaa keessaa badee dhufe hay qabaarra qaraa aananarraa gori warri kiyyaan ergatee nan qubne wallaahi an daa'ima firee takka xiqqishuu takka odoon argitean viidiyoon irra hin hojjetin kana booda jaalladhe maal ka jettu dhaabi indee kaawwanuma wajjiin izaa tan kasakkasaanta minoonono sowyo gaafa dibsisharra viidiyoo hojjettu sirra hojjedha jedheetiin maan nagalche isaantu waliin mormaa oli jedhee dhiis ibsishaa mana magaazina dhufuu ijaaree irratti maashaallaa jee barreeffataa indee mana fincaanii isaarra maashaallaa jechuu danda'a maftuuno siqaxxil galbaacii bitee ibsishaa goo jedhee irra barreeffate indee gaarii harree bitee irra barreeffatuu hin danda'a galbaacii miti kana keessa ayisuusii migarmii bitee mucaan anu arge wallaahi ara dhaabadhu maalta sheeka soqaarra qaraasisaa haayi nurraa dhaabaa kan miidiyaan waan qoxaaxara jaabar kaleessuma madarasaa keessaa badee ol ba'e haayi nurraa dhaabaa bal'aa fi baalee kabeeku jalaa godhadhan kanallee hayaattu jedheedha ajandaa godhaa dubbiin dura akkas jedhaa jirti hayaatis bakka gurbaa kana narraa qabadha an dadhabee gurbaan kun nama baay'ee bara gatii deemaa jiru jennaan narraa qabadhaa jedhaa jirti jarri naannoo isaa keessa jirtan mucaa kana dhugaa baay'ee jabaataa jira mucaan kun dhiirota singiritti hambisaa jira bakka qabaani qabu dadhabdani bakka waan ta'e nuun jedhaa malee qabadha yeroo kana keessatti kan hammataa jiru sheekaa gobbaa fi mu'aazeedha bakka mu'aazeenis baay'ee waan Floresi dhugaati nama biraa fuute ilmoo argatte an kun Ameerikaan leen deemne mu'aazee ko Kanadaan leen deemne hireen ko biyya deebistee nagalti wallahi ana hireen biyya nagalchiti ati immoo rabbi Ameerikaa si hageessu rabbiin hiree isaa tolchee ilmoo isaati wajjin jaartii isaati wajjin Canada yes. Dria daban. Taga ero da demu fani barlubbu. Mu'aazeen immoo asuma jira ka. Asuma jira ilmoo arkatee. Baga argate. Wallahi ilmoo argatee, ilmoo dhalee. Jireenya isaa jiraataa jiran. Yeroo takka nan arkaan een gaddaamma ilmoo isaa baadhatee ta'a wallahi aziim. Wais la ilmo ya war ya rabbi ya hirekana hire baddu war ish kiseta kata hire balage bar wallahi azim sila ilmo khiya bateta ami wallahi sila ilmo khiya barkan bateta usul kin hireda mu'aazeenis baay'ee gara jabaatteetta bakka sheekaa gobbaa wajjin lamatatanii baay'ee jabaataniitu sun mu'aazee mime mucaa kana maal jettanii mucaa kana maal jettanii mime Oruta yeroo kana keessatti wanti nu baruu qabnu keessaa inni guddaan maa'in yeroo kana keessatti rakkinni ni jira yeroo kana keessatti wantoonni baay'een ni jiru maatii rakkachuun ni mala isin rakkachuun ni maltu jireenyi isinitti ulfaachuun ni mala garuu immoo harka kennuu hin qabnu. Hedduu nama gaddisiisa obboleessi keenya kun ergaa tana erga dabarfateen booda haadha isaatti nagaa dhaammatee lubbuu isaa balleesseeti jira yookaan immoo ifa ajjeeseeti jira addunyaa gabaabduu tana jecha mee haadha geeffannoo waan inni jechaa ture. Salaam ninnaatu. የሆነች ነገር ለማለት ፈልጌ ነው ማለት ያው ይሄን አስቀምጬ ማለፍ አልፈለኩም ግን ደግሞ ግዴታ እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ አላውቅም የመጨረሻዬ ነው በህይወት ለመኖር የመጨረሻዬ ደቂቃ ናት እቺ ደቂቃና እቺን ደቂቃ ይሄን ሀሳቤን ሼር ማድረግ ፈልጌ አንዳንዴ ከመኖር ይልቅ አለመኖርን መመርጥ ሰው የሚመርጡ ሰዎች ወዶ አይደለም በቃ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው እና እኔ እስከዛሬ ቆየሁት ለእናቴ ነበር እኔ እንግዲህ አልቻልኩም በቃ እናቴን ይቅርበኝ ነው የምለው በቃ ደህና ሁኑልኝ እኪ አከስ ጀዲ ቦደ ልቡሳ ባሴ ጀራ ቡለጩ ጋራ harka tabaddu gadem sarka tiya harka galakis
harka galaa harka dhiisiifi sirnaan nu adabame. Machaara badhaasoo hafuula cuggaarra. Harka laal. Machaara badhaasoo cuggaarra. Sadiin baay'isa faamilii. Malee eenyutu na dararaa yaabata sagara. Irra deebita. Machaara. Badoo fuula cuggaarra. Si malee eenyumaan na darara. Rara. Raroon sirratti rara. Abaabula. Bara akkamii keessa akka jirru hin beeknu beekna. Qixaatni laayivii irraas akka kana jedhamaa jira. Namni wayii immoo gorsa wayii dabarsee jira. Namni wayii yaada guddaa dabarsee jira. Bara akkam keessa jirra beektaa Oromootiyya. Bara ka ajjeesu Oromoo, bara ka du'u Oromoo, bara ka bilisummaa irra jiru Oromoo, bara ka gabrummaa keessa jiru Oromoo. Barri kun Oromoof bara addaati. Maal takka nu godha beektaa? Sabni tokkummaa hin qabne akkuma tiitisaati. Bakka barbaade du'a waan arge keessatti du'a. Kanaafiyyuu quba walitti qabuu caalaa tokkoon keenya quba ofitti qabnee of sirreessinee gara furmaata sabatti yoo deebine baay'ee nutti tola. Viidiyoon kee yoo sitti tole sheer koppii linkii reepost naa godhi. Peejii kiyyaas follow godhi. Jaalalaaf kabaja guddaa siitiif qaba nagaannaaf. Dhugaan jiru kana bara kana keessatti kan du'aa jiru, kan hacuucamaa jiru, kan arraffamaa jiru, kan abbaa biyyaatiif jedhamaa jiru, kan immoo aangoon harka jira jedhamaa jiru nuyi. Kan waada nurra gahaa jiru nuyi. Yeroo kana keessatti barri kun nuuf bara addaa akka inni ta'e baruu qabna. Yeroo kana keessatti immoo tokkummaa keenya eegni rakkoowwan naannoo fi biyya keenya keessatti jiran kan waliin furu ta'uudhaa qabna. Gara biraatiin immoo masiin akkamitti muslima taate. Egaa ammaadhaaf kabajaadha waan ta'eef musliimoonni amantaa namaas kabaju waan ta'eef waan namni amantaa isaa kabajaa jiruma keenya namoota itti fayyadaman asaayi waan fudhatanii mucaan kun immoo kanaan dura akkas jedhaa turte amantii kana geeddaruu shitiin dura amantii ofii keessa yeroo jirtu keessatti akkas jedhaa turte. Nooki morma kee irraa hin kutan morma kee cita malee morma kee irraa hin citu osoo addunyaa kana hunda naa kennanii jechuudha. Itu addunyaa kana hunda naa kennanii morma kootu cita malee morma koorraa hin kutu jedhaa turte. Garuu amma maaltu argame? Shaadaa qabachuudhaaf baay'ee of amansiisee kaleessa sagantaa abdii raggaasa irratti kan wassane tole'ee deeme jechuudha. Si galee galata rabbiin as keessatti naa tursiisu hundumti keessanuu obboleeyyan koo musliimaa du'aa naa godhaa yaani. Sini galee kana nan barbaadu kennuu koo si waan barbaadan haasaa rakkoo hin qabu. Abeen jira jedhe abjuudha yaani waan hunda yaadadhu. Sammuu koo keessa waan hedduu yaadadhu waan hedduutu jira beektami. Ba'aa tokko sirraa bu'a gadi beekte bichaa bannaatini waan hedduu. Namoonni kaan immoo wanti jarri jedhaa jiran keessaa inni tokko immoo inni masiin amantaasii kan jirtedhaaf viidiyoon qullaa gatii irraa qabamee jiruudhaaf jedhaa jiru. የዛሬ 8 ወር ታክሲ ውስጥ የምን ቪዲዮ እንደተያዘብሽ በደንብ ነው የምናውቀው። የያዘብሽ ማን ነው? ይሄው አሁን አብሮሽ ያለው ልጅ ነው የያዘባት። የዛሬ 8 ወር እግዚአብሔርን ቪዲዮ ከታዋቂ ቲክቶከሮች መካከል ውስጥ ማ እጁን ላይ እንዳለ በደንብ ነው። ከዛ ደግሞ እኔ ጋር ደረሰ። ወንቲ ሲናመንቲ ሙስሊማ ቀበቴዳፍ ቪዲዮን ሲያከኒ ፐብሊክ ይረምባኔዳፍ ቪዲዮ ቁላ ቀብድ ጀደሜ ሐሳማ ጅራ ገሩም ወይ ሲዋን ከናፍ ዴቢስቴ ጅርቲ ዴቢቴ ረቢና መሰኒን አንጎዲ ሲገለኒ ገሩሞ አኒ አመንታ ክርስቲያና ፌስስ በ ወንቲን ራሂር ኢሰንጅሩ ሙስሊም አለ ዱፌ ወንቲ ትደበለንጆ አመንታ ከቻ በየለ አኒ ዋ ከነ ጀቹኒ ኢንፈዱ አመኔ አመንታን ከን ዱፈቲ ijoollee kiristaanaa akkam kaleessa isaan kabaju arrallee isaan kabaja isaanillee waa jechuu hin fedhan yaani inni simmiit no gabtushaan waa isaan hin jedhu waan amaallee isaa waliin haasa'ullee deddeebisuullee hin fedhu si galame amantaa isaanii nan kabajaafi amantaa koonaaf kabajan wal kabajnee waliin jiraanna oromummaa waliin qabna isaan waan barbaadan naan jedhee amantaa maatiin koo hordofan kanallee waa jechuun hin fedhu beektaan kanaafuu maatii koollee ofitti mufachiisuu hin barbaadu rabbiin wanna natti mul'ate kana
yaani wannan an arge kana rabbiin akka isaanitti agarsiisu amma hin danda'etti du'aa hin godha sanarraan kan hafe isin akkas jechuun hin fedhani lubbu kun yaani simmeetii mataa kootii on balleecha dhiifama isin akkas jira jettee amantiin keessaa dhufe keessaa waa tokko haasa'uun barbaadu rakkina jaraarra jiru haasa'uun barbaadu jaraarratti waan hin taane haasa'uun barbaadu garuu amantiin kan dhuunfaati amantii kan hin geeddaradhee fedhii kootiin malee waa tokko narratti argameedhaaf miti jettee haasa'aa jirti namoonni kaanis immoo akkas jedhanii haasa'aa jiru. Masiikoo bakkuma dhuftetti waaqayyo si wajjin bakkuma deemtetti bakka deemte rakkoon qabu amantaa kee achitti dhaqeetii cimsadhu haa ta'u malee masii maaliif deemte beektu mana kan doora banatte mana kan doora mana iqaabaa mana kunoo sheelii aan xaqallalamee jedhu uffata gurraachota kana kan warra musliima banatte isa gurgurachuudha gurgurattee dhufte afaan keessan qabadha ijoollee warra kiristaana afaan keessan qabadha tokkoffaa immoo abbaa warraa ishee wajjin wallolte kan qalabatii irratti keewwatan tokko beektu kan miidiyaan kan irratti qalabatii irratti keewwatan tokko isa wajjin wallolte shamarran keenya abbaa warraa wajjin wallolan goddanyaa wajjin wallolan akka irraa fagaatu amma abbaa warraa sana barbaaddu waan ta'eef kararraa addaan baatu wallaalti dhabnaan amantaa jijjiirratti inni dinnaan jecha amantaa jijjiirratti beektu sisteemii ishii ilaalame amantaa jijjiirratti gaafa inni dubartii biraa fuudhe xiqqootetti deebite amantaa ofiitti waan tokko yaraan dubbatina oromoo keenya ijoollee shamarran keenya dhugaa sanitti mudha akkasii yoo ta'e masiiku akkasiidha uffata kan dooraa kanas irraa bitadha babbareeda kan doora babbareeda kan sagaduudha kan itti sagaduudha namaa ta'u bitatte ergiti bante mana isaa sirriitti laaga jedha. Akkas jedhanis kan haasa'aa jiran jiru ka amantii sii kan isin geeddaratteedhaaf suuqii sii keessaa uffata gurgurachuudhaaf malee sii waa tokko yaaddeef miti amantii sana yaaddeef miti jedhanii yaada mataa ofii kan haasa'aa jiran baay'eetu jiru. Asiin gurbaa musliimaa tokkotu viidiyoo qullaa jalaa qabee jennaan musliima taate kanaaf gammachuun qabduu jedhaa jirtu. Anatu samii keessa oli isin dhiite wallaahi warra dhugaan arraba isinitti fakkaatu warra dhugaan mataa isin dhukkubsu warra dhugaan isin maraachu jechuudha. Amantii keessan keessaa duriyyeen takka gara amantaa islaamaa dhufee hin beeku. Maaliif beektu ajaaf gaarii dubbisee baree warra amantaa isaarratti jabaa ture tuyyi yeroo dhaqee dhumarra ga'u ka'e amantaan kun sirrii akka hin taane isaa galee gara amantaa sirrii dhufaa. Meemee isin warri duriyyoonni koomentii nama lafa fixxanu duriyyoota namni waa beeku maatii isaa sodaatee illee taa'aara malee namni amantaa keessa siqee dubbisee beeku abadan hin barreessu koomentiin taane duriyyoota warra jarri waa beekan jarri waa baratanii hojjetanii yaadanu amananiif warra amantanii dhasin ammaan amantaa islaamaa maatiin koo amaneef amanaan jiru akka kooti maatiin koo amaneef hin amanu maatiin koo salaateef hin salaatu maatiin koo soomeef hin soomu maaliif qabrii kootti hin qabbaramanu baru malee nan gaafadha waan gaafinatti ta'e tokko tokko gaafadhee baree ta'e hin godha waan hin godhi jedhamu jechuudha isin warra maatiin keessan amantaa ortodoksii yookaan pheenxee hordofnaan hordofaaru malee warri baratee warri dubbisee hadda ajaaf gaarii adda baafate inuma dhufaara argaartu takkaa duriyyaan dhufee beeka gara amantaa islaamaa warra waa dubbisu warra waa beekuudha so dhugaasi madhaa viidiyoo tokko bakkeedhaan qabdu jaan ana samii keessa ol isin kan kana godhuuf maal fayyadaman isii amantii islaamaa qabachuuf dhiisuu sirraan umtini fayyadamu tokko hin jiru bara raqama alaamooti. Masi welcome to Muslim siin jenne isa dhugaa rabbi wallahi rabbiin abbaa fedhe ni qajeelcha laa shakka fi wallahi shakkii tokko hin godhina rabbiin abbaa fedhe ni qajeelcha abbaa fedhe immoo hin qajeelchu jechi kun jecha dhugaati itti amannees jirra ittillee ni amanna wallahi isa dhugaa rabbi mucayyoon kun qalbiidhuma kiyyaan islaamummaa hin fudhatti jedhee yaadeen beeku takka wallahi maqaa rabbi erga siin jidduudheen gaddaa wayillee haasaamtu sana hin amanne eda galgala garuu amaneen jira wallahi islaamummaa rabbiin abbaa fedhee ni kenna abbaa fedhe ni qajeelcha. Dhumarrattis mucaan kun amantii islaamaa qabattee jirti wanti baay'eenis immoo irratti haasa'amaa jira dhugaa jiru immoo gara fuulduraatti ni barra maaliif amantii islaamaa qabattee amantii islaamaa kana keessattis immoo ni turtii kan jedhu immoo kan waliin ilaallu ta'a sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatti immoo walitti deebinutti amma yoo waan ajaa'ibaa wajjin turtan.